Tole nagani sinifa baay'eetu uummata YouTube keenya jalatti argamtani akkuma nu ilaalaa jirtan egaa obboloota keenya mana hidha Saudi Arabia keessa dararamaa jiranii fi ama tokko sagalee taanaa jenneetu yaannee jirra. Yeroo baay'ee viidiyoo isaanii ni ilaalla, rakkina isaanii dhageenyaan argina, garuu humaa isaanii gochuu hin dandeenye. Kun immoo furmaata ama tokko isaanii ni argamsiisa jedhamee namoonni baay'een sagalee ta'aa fi sagalee taanuu, namoonni miidiyaa qaban sagalee ta'aa jedhanii egaa humaa gochuu hin dandeenyu. Biyya keessa hin jiranii, biyya Saudi Arabia keessa jiru, dararaa irratti baay'atee jira, dhumaa jiru, du'aa jiru, lafarra ciisu, qullaa ciisu, amma immoo feestaalii zibaala gurraachaan maramuu jalqabaniiru, kanaanis du'uu jalqabaniiru. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Ani garuu namatti isaanii iyyamu naagalaa hin jiru, namatti waa'een isaanii dubbatamus naagalaa hin jiru ana. Baay'ee rakkisaadha. Yaa Waaqayyo si wajjin ta'uu jenna. Waaqayyo si wajjin ta'uu jechuudha. Waan biraa waan jennu hin qabnu, garuu yaa kanaan kan fide rakkinuma biyya keessa jiru dararamaadha. Dhalootuma kaleessa gaddaa kaasee amma irratti gaa ijoolleen keenya bakka adda addaatti rakkataa jiranii. Rakkinni kun ingirii yooma akka nu biraaf hin beeknu, garuu amma keessa keenya gadda guddaan dhagahamaa jira. Ijoolleen keenya baay'ee rakkachaa jiranii. Akkuma argitanii samuuna kana gaa feestaalii gurraacha kanaanii warri du'anillee isaan kafanamaa jiranii jedhanii ammi tokkollee waan uffatan dhabanii achi keessatti akka hin taane dararamaa jiru. Waan dubbachuun yaaduun nama hin tolle, waan hirriba namaan kennu jechuudha. Kun egaa rakkinuma guddaa, rakkinuma biyya keenya keessa illee inuma jira, garuu inni biyya ormaa garuu baay'ee rakkisaadha. Egaa biyya ormaa biyya ofii yoo ta'an bishaan illee ni dhibu, akaayeen illee ni dhibu, bunni illee ni dhibu. Otoo biyya kana keessatti gara otoo nyaatiin ijoolleen keenya otoo tokko nyaatiin rakkina amma kana gara isaanii duwwaa ta'anii qullaa ta'anii bakka baay'ee gadda guddaatu nutti dhagahama. Garuu maal gochuu hin dandeenyu, humna hin qabnu. Humna sana kana keessa isaan baasu humna gochuu hin dandeenyu, garuu hundumti keenya karaa itti amannu Waaqayyoon kadhannaa fi akka rakkina kana keessa isaan baasu, rakkina kana keessa kan nama hiiku Waaqayyo qofaadha dhugaa dubbachuu fi egaa uummanni akka uummataatti, mootummaan akka mootummaatti, namni abbaan qabeenyaallee akka abbaa qabeenyaatti hamma danda'u namni wal bira dhaabbate inni amma ta'ee takka ta'eera. Boruuf biyyi kun akkamitti uummanni kun ijoolleen dhaloonni lafarra dhufan garamitti akka deemamu, maalaa hojjetanii, maalaa yaadanii, maalaa baratanii, biyya kanaaf maalaa buusanii, ofiisaaniif maalaa buufatanii waan jedhamu ammumaan kaasee namni tokko itti herreeguutu irra jira jechuudha. Hundumtuu hin darba, yaa'u namni hin darba, namni lubbuudhaan hin dabarre hin jiru, gaaffii tokko hin qabu. Garuu hundumtuu immoo namni dhala hin godhata jechuudha. Dhala hin godhata, namni kamiyyuu dhala hin godhata. Dhala isaaf namni yaadutu irra jira jechuudha. Dhaloonni dhala boruuf yaadutu irra jira. Dhaloonni kun garamitti deemaa jira, biyyi kun garamitti deemaa jirti jedhee hundumtuu yaadutu irra jira, boruuf waa kaa'utu irra jira. Yeroo hunda rakkinuma dubbachuu illee otoo hin taane nu illee waa itti yaaduun irra jira. Amma argaa jirra jechuudha. Kaleessa dheengadda waan akkasii argine hin beeknu, garuu bara keenyatti argaa jirra. Amma rakkinni baay'ee jabaatee jira. Osoo normaalii hidhaa seera qabeessa ta'e waan hundu guutuu ta'eeti rakkoon qabu. Yoo itti murtaa'eera yoo ta'e murtee isaanii fixatanii bahu. Amma garuu wanti nyaatamu hin jiru jedhanii iddoo ciisan hin jiru, walirra ciisu akkanatti bakkuma xaafii kaan hin jiru, waluma irra ciisu. Yoonaa ho'aadha, amma ho'aadha. Yeroo qorri dhufuudhaaf dhagaama. Yeroo muraasa tafe yoo qorri dhufe akkam ta'uudha. Lafa kana balaaxaa kanarra ciisanii akkam ta'u maalu baay'ee ammallee lubbuudhaan kan darbaa jiran jiru garmalee jechuudha. Kanaaf miidiyaa kanarratti miidiyaa gurguddaa warri fayyadaman illee baay'een jiru, warri dhageetti sirriitti qaban jiru. Waan isaan dubbatanii kallattiidhaan qaama gurguddaa qaama mootummaa birallee kan ga'u jiru. Artistoota fa'aa fakkeenyaaf artistoonni dhageettii ni qabu. Waan isaan jedhanii hin hordofamu waan ta'eef, waan isaan godhan tokko tokko hin ilaalamu waan ta'eef isaan fa'aa amma dhageettii ni qabu jechuudha. Kanaaf jarri kun namoonni beekamaan osoo waa'ee kana dubbatanii miidiyaa irratti jechuudha, waa'ee kana qaama mootummaa birallee osoo ga'e
Kanaaf mootummaan keenya biyya keessaallee kanaafaa ilaalee osoo mootummaa Saawudii faana dubbii godhe marii godhe warra hafanillee lubbuudhaan gara biyyaatti galanii qullaallee haa ta'u qullaadhuma osoo gara biyyaatti galanii akka itti jiraatan hin dhaban jechuudha. Amma waan nyaatan hin jiran qullaadhuma miillumaan yeroo darbillee baay'ee isaanii galaniiru miilla qullaallee haa ta'u. Yeroo darbe immoo yeroo itti daa'immanillee mana hidhaa sana keessatti dhumaan hin jira. Amma immoo darbee ittuma caalee jechuudha. Hidhaanis hin baay'ate, dararaan hin baay'ate. Amma inni gurguddaanuu dandamachuu dadhabee du'aa jechuudha. Achi keessatti baay'ee rakkisaadha. Ani garuu akkamitti furmaata akka isaanii kennamu hin beeku. Maaliif rakkinni amma kana akka isaanirra baay'ate, maalis akka balleessanii duraan qabaanii jira. Hin qabamu garuu hin galu. Yeroo muraasa keessatti biyya galu amma garuu hidhaan isaanii baay'ee jabaatee jira jechuudha. Baay'ee isaaniitti jabaatee jira. Ani gawaan jedhu naan dhabe dhugaa akka baay'een gadda waa'ee mana hidhaa keessaa baay'ee ulfaata. Waan hundumtuu namaa guuteeyyuu dhiphina hidhaa akkuma maqaasaa hidhaadhuma waan ta'eef gadi ba'uun hin jiru manuma cufamaa keessa taa'ama waan ta'eef nyaanni osoo jiru bishaan osoo jiru qulqullinni hundi osoo jiruyyuu sammuun namaa baay'ee nama dhukkuba. Amma garuu bishaan hin jiru nyaanni hin jiru hin ho'a akkamitti dhalli namaa akkanatti akka jiraatamu hin beeku garuu mootummaan akkamitti akka akkanatti dhiisee anaaf gaaffiidha. Egaa daangaatti gochuun hin danda'amu kana baay'ee rakkina biyya sana keessa jiru rakkina guddaatu jira yaa'u ilaalamu hundumtu namni hundumtu quba qaban ilaala. Egaa rakkisaa ta'uu danda'a guyyaa tokkotti guyyaa lamatti waan hiikamu miti anammayyuu waan itti naannu rakkinni kun guyyaa tokko guyyaa lamatti waan hiikamu miti garuu sabni kun booruusaaf yaadutu irra jira. Booruusaaf sabni kun yaadutu irra jira. Amma jarri kun yeroo ammaa wanti godhamuu danda'u namni hamma danda'e sagalee ta'uu irra jira. Beekaadha, wallaalaadha, artistiidha, gaazexeessaadha, kaadireedha, maalidha otoo hin taane namni hundumtuu hamma danda'u sagalee ta'uu irra jira. Addunyaatti iyyuutu irra jira. Addunyaatti halkaniif guyyaa u'uu jennee iyyinee bakka jirruun namni hundumtuu jechuudha. Hojjetaa mootummaa, hojjetaa dhuunfaa akka dabbadee maalmaa otoo waliin qoodin jechuudha. Rakkina kanarratti sabni tokko akka sabaatti biyyillee akka biyyaatti iyyanii saballee addaan baasuu dhiisanii iyyanii iyyisisanii ijoolleen achi boolla sana keessa jiran gada egaa yoo iyyan ollaan nama biruma ta'anii iyyina iyyisisnee ijoolleen suni achi keessaa bu'uutu irra jira jechuudha. Garuu uummanni kun egereesaaf itti yaaduutu irra jira. Hiyyummaa kanatu biyyaa nu baasaa, hiyyummaa kana nu dararaa, nu rakkisaa. Namni akka nu ergatu biyya kanatti illee uummanni kun akka taanetti bakka hin taane jira. Asitti illee rakkina guddaa jira biyyuma kana keessa magaaluma Finfinnee keessa illee nama baay'eetu rakkata jira jechuudha. Kanaaf uummanni kun garuu akka uummataatti furmaata tokko walii galteedhaan furmaata tokko akka biyyaatti jechuudha. Walii galtee tokko raga'ee biyya kun egaa fuulduraatti deemsuun akkamitti danda'ama? Ijoolleen keenya akkamitti yoo maal goone yoo maal uumne yoo maal kalaqne gara alaa deemanii dararaan kun isaanirraa hanqata. Otoo ta'ee amma ijoolleen keenya humnuma hojii humnaaf biyyaa ba'anii waan biraa miti. Hojiin humnaa sun biyya kana keessatti otoo uumamee faasilitii ta'anii karaa adda addaa carraan adda addaa otoo uumamee ta'ee biyya akka biyyaatti otoo hojii qabdi ta'ee namni dararamu namni kanatti kanaaf saaxilaman jiru. Garuu namni waan nyaatu waan dhugu waan hojjetu yoo dhabee yaa'u biyyaa bahee tattaafachuun carraa isaa yaaluun waanuma jirudha jechuudha. Doktariin tokko jaallatee biyya kanaa ba'aa miti. Kaffaltii gaashaa bakka gaashaa hojii gaarii waan argatu biyya isaa gadhiisee biyyaatti ba'a jechuudha. Doktariin sadarkaa doktariitti sadarkaa maastersii kan jiran piroofeesariin sadarkaa piroofeesariitti warreen kan biyya gadhiisan yaada calmadhanii miti jechuudha. Jireenya fooyya'aa jiraachuuf biyya bahu jechuudha. Kanaaf biyyi kun akkam yoo ta'edha. Kanarratti uummanni hundumtuu irratti tumsuutu irra jira jechuudha. Beekaa wallaalaa otoo hin jedhin. Keessumaa ijoollee keenya amma achi jiraniif beekaa wallaalaa polotii keenya maal otoo hin jedhin otoo wal addaan baasin namni hundumtuu jedhee addunyaatti iyyuuf itti irra jira jechuudha. Yoo namni iyye malee ijoolleen kun achi keessatti akka hin taanetti lubbuun isaanii darbachuu akka hin taanetti jechuudha. Warri hafan galuudhaaf jechuudha. Inni ala uummanni iyyuuf qaba hordofuu qaba.
gara miidiyaa gurguddaatti akka ol bahu akka TV garaagaraatti bahee ammallee irra deebi'anii nama dubbatama godhu irra xalayaa adda addaa barreessanii mootummaa adda addaaf xalayaa adda addaa barreessanii beeksisuun dirqama jechuudha. Mootummaa adda addaa biyya adda addaatti namoonni bakka jiran hundaan jechuudha. Amma humna isaanii fudhatama argatu fudhataman argatanii ankoo maal keessa galaa otoo hin taane kan qabne yoo darbatan dawwan dhagaatan waan jedhamu jira. Aadaa Oromoo keessa hundumtuu amma danda'u iyyuu turre jira jechuudha. Ijoollee kanaaf ijoolleen keenya lubbuudhaan achi keessa akka ba'an qullaa ta'anii maalaa ta'anii biyya isaaniitti galanii as biyya isaaniitti akka fedhetti jechuudha. Maatiitti deebi'anii firatti deebi'anii biddeen tokko waan nyaatanii bulanii hin dhaban jechuudha. Yaa'u namni of fooyyessuuf hin deema garuu yoo hammaatti biddeen tokko nyaatee jiraata biddeen tokko hin dhaban jechuudha. Biyya kanatti deebi'anii waan fedhe otoo godhanii biddeen tokko hin dhabanii waan fedhe yoo hojjetanii jechuudha. Kanaaf bakka jirtanii jedhaa isaa wal otoon qoodiin gosa maal otoon jedhiin akka biyyaatti jennee iyyine ijoollee kana akka maneedhaati hundi keessan akka maneedhaa ba'an carraaqan jedha. Taansuudhaan waaqayyoon garuu akka amantii keessanis waaqayyo gaaf tokkotti waan jijjiiru waan guddaa qabachuudha. Uumaan inni hunda uumee gaaf tokkotti waan jijjiiru qaba. Sagaleen nama kana hunda bakka tokkotti yoo walitti qindaa'ee wanti hojjetamu wanti waaqayyo jijjiiruun argama. Kanaaf yaa'ii isaati ijoolleen kun akka maneedhaa keessaa baane hin jedhan. Kan makaa wanta dubban malee waan goonuuf waan hin qabneefi yaa'ugaa namoonni hunduu waa'ee isaaniiyyuu wal harkaa fuudhee dubbatee wanti haasa'amaa jiru maali jedhamee xiyyeeffannoo keessa galuu danda'a waan jedhuudha. Kana yaadannoo qabnu gaammallee ilaallee yeroo biraas deebinee waa'ee isaanii haasofnaa irraa dubbanna sagaleen mataa isinis bakka jirtan sagalee ta'aa isiniin jenna. Waaqayyoon kadhadhaa fi sin wajjinis waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ciao.